ayya galakis amma nagadisi dina waysti malakifatu ayya wanti la kana ummati kana nakemiti amma pola kaysa dura de demus natin tolto fayye kulkulayo pola kay dura demus nan tol nja khiyan naje besi video na rawara be kuma na rawara butu kanat ummati ya fi sinergi ani firrank babsa jirenya kanat simbar khalas infaru na so ni kana asa kamera akan sa daga bo feta kuchu na kanimana sidi da utu sitin kanu ani lan bochu serka dise bote magane badum bar padu makama si badi sinu isi jisete do wa me kana kana la galakis kala nagadisi khage na ragatai me sira tay mala nagadisi je barman firrank babsa infaru anjirachu imbar badu nagadisi narragai oi narragai dondo infaru disu narragai ma hono jika biada kana rafuna me ikan jesu jirti galakis lubuni hinar kesini galakis oi nagadisi infaru anjirenya kana ambar badu infaru galakis narragai arkata kucha sani kabidi det galakis infaru intal galakis oi dondo narrachi dieman lubut kesan kutto so nan jirti galakis oi akamiti ne beto kasame narragai atona ragabato narragai yega bakar fesa yusu juro siti magabe fuli ya di sukuman te kongo lamba Fadu. Mekai, mali hum sila fayo de nyara bisu da dudille hum man. ankana injirachu jira Ana mata kodi. hmm Ana mata kodi goy. ana me tuti Talja eber waliti. Aja jira bar ani soni na jonyo gurgura da disi ya gurgurada. Ammalle ra devida to maja tamega sibit. angana witu ma puta jirenya mana ya kaisa na dabbara Kanan jiraate chuda fayo de diga nama akkana wote hum da wote te nyar kalan. Diinni kun diiga mubaarakitinaanii qofa osoo hin taane dhiiga nama hedduuti mee taa'aa ijoollee kun ajaa'ibaatti nuurinaadha. Dhiiga nama hedduuti ijoollee hedduuti jechuudha. Ajaa'ibatti akka tokko tattee kan taru jira jechuudha. Ititu jira. Gizee taa'ee dachiitu qabbanaaf malee sila qaada taljaawee jechuudha. Badee walitti wasa kaa'ee ishishidha barummaa kun. Ayo, ini ummi aku marah bisa nih miti kanane tipi kamu barakah pemokan. la aksela kanani tifi kambara komte jolen ni da wakati kana tindi am jolen ne duda amma nasit mutaka yetti sindi bu mana yetti sindi bu video ramare ni jolen na masani gad akan mag gaddi mana mana tis tire la umman diyamma wasina kan nite nakalite jira sanatisi amma ondana na sisi Mali wani sa. amma ya betini ni furaga box khalas inti hamza na jala baratan Nyate umma tiya na jala baratan antirina kana wani yin taka wani barbadu simu barbadu jira. Wani sigafar cuka. Garu wanta kitti sandirka mana deviske wan sanille na fidda. wanta kasari si bidun kabu wanta kana gafatin gala Mali jay na gafat. direni na ge jira khalas infer Ayya wani sa mali teo na gafateo. ayyema Defensa Yusuf gartemi. uf amma dubbi brandan do bar firaga babsu farange Wani furaga bastu finjir torbaleeti tijja. Defensa Yusuf isfiditi gartemi akka fayyitu tai innille naka jirenya sa nurra na dabe jiraatu haa ta'u. wana dakhalen kabu wan yusufiti Khalas defensa sa fidi debisi fayo. mali tu go trefere yusuf amma tare referensi yusuf na tinjurta na fanna wallahi tisiniti Akka misittin jirra kunis dirqama jiru bara fayo. amma man da ku fadani Amma masin geessa naa qabee si geessee si deebisa. Garuu ammoo dirqama rifeensa Yusuf bakka keessees natti himiti. Rifeensi Yusufis haaluu mucaaf jitarata kana agarsiisanii Karaa takkaa miti sibiraan fidaa'u. badani fadhuun jibar Sibiraan fidaa'u mucaa. na biran jiraatiin amaanaan ajibees mucaaf ya ummaatiyyattis narraan San ergini akkam taataati. ummaatiyyattiin naan ergini Akkam taata. atummaan na guddise amaanaan quraana na barsiisi Maal ta'u? karaatitaanii na barsiisi Maali? asitti Ati naan kam taata? dhiisin biyyan naa galchi mucaaf Maal taataati qooyi? Ati kam taata buu? akkam toonaa Ati si xaareetiin najisa kanarraa si baasee garteemi daa'ima feetu wajjin jiraattee yoo feetallee biyya galtee yoo feetallee as keessa jiraattee dalagatte. Garuu ammoo ummaati maqaan yaa'uun an keenya jiraachiftu akkanatti aniiti biyya isin jirtu maal gootaree qabeenya abbaa feetiirra galteeti. ummaati yaadatii yarraa akkamittiin fagaadha Irraan fagaattu ni araarfattaatii garaan jabaattu. Ilmoo ofiitti garaan jabaattu. Dhagaye. Abuan ammoo xaara takka hin danduche ummaati waan akkanan hin xaaramne nanne jifte ummati bakka ni raatti fagaadhu sin qabu khalaas irraa na gabbaas hin dandu'an akkana Eessattiin si gabbaasa qoyi. khalaas hin dandu'u dubbii waa'ee biraa takka nan gaafatin rifeensa Yusuf cinni takka hin bi'u kaan Kalaas wanni gochuuf hin jirtu rifeensa fi Yusufis fidii
isaa geessee fi garteemi kalaas siiriin isa godhamte san isaa hiikatu yoo rifeensi san mul'ate malee inni kamtu siiriin. Saniifuu rifeensi isaatillee nurraa fidii najisamte kanallee si xahareetii rabbiirra si deebisee daawwattoota keetillee akka dhiifama sii godhan godhee gammachuu ta'eetiin akkasii ilmoo gammachuu ummaatti naa'u jiraachiftu gammachuu jalatti yoon gammachuu argadde malee gubbatan gammachuun argadde rakkoon qabu miyyoonis daa'ima kee qabu jirti miyyoo sanis ni miitaa yoo miiten beeku jeetiin hanga xiqqoo qabbanootuu jeesirraa ala teessisu jira daa'imni kee yoo miyyoon san jala anuu miidhamee nama ganaa miidhuu dhiise anuu miidhameetiin jiraayi kalas narraa kan deemuun barbaada hin danduu yaadu na dhiise kalas waa'ee Yusuf nan gaafate waa'ee Yusuf kan Yusuf akka itti sitti ifirraa gabaasuu giseen ga'ee sitti bee addunyaarraa deemaa. Akkam addunyaarraa deemtee eessa deeyta qoo isa faayoo maaliif idaara isaa yaani hin danda'u ummaatti jaanadde yoon bee akkamittiin jiraadda. Ummaatti gonkumaa hoddan baatu ni araarfatta deeytee miilarraa kuftee. Ummaatti yoon tana hin dalagee miira naaf hin ergitu an akkamittiin jiraadda. Ayyaa khalaas. Wanni jireenya ifirraa gabaabsituufis hin jirtu. Ifirraa gabaabsuun ummaatti yoo waan tana hin dalagin qarshii takkanatti hin galmitu. Qarshii siinii si fayyaa jaan guutuu qabdaa hin dalagatta baroo harkatta qarshiidha. Ilmooti sadii isatiin dalagan. Ilmoo moo fala abbaa isaa itti arginu faayaati faayoo. Hin fedhu abbaa isaatis hin danda'aniiti. Akkana jiraachisee kana abbaalas itti barbaadu. Barbaaddee garteemi yoo dhugatti siin ala jiraate ati dawaa itti gotee siiniidhaan lamaastee jiraachuu baate fala inni itti mul'atu faayaati. Akkaataa isaatiin nan gaafatin. Akkamitti sin gaafatin? Akka kana akka nuufi inni wajjin hin jiraannis uumamatti yaattuun na godhee kalaan na dhiise. Kalaas saniifuu dirqama ummaan ta'e haa jiraattu jireenya mataa isheetillee jireenya mataa keetii bultii ta'eetii deebitee gammachuu ta'e argitee jiraachuu dhagaa kalaas yeroo hunda jireenya kee balleessitee takkichuma kana qofa dhaltee jiraatta yeroo duraa amma sheena hin heerumtu jireenya namaa maa balleessite jetti si arrabsuu ture. Akkasuma ammaa waan nyaatee dhugu hin qabu namaa isaa biyya kana dhiise. Mucaan waa kanneefiitiin jira amma. Qoonqoo nyaachuu jira. Aannanis namaan dhugu mucaan kee namni biraa yoo fuudhee nayyamu magartuu malee. Saniifuu sammuun ana doochin sammuu dhamaasiniiti. Gaafis si gaafadde hunda naa deebise abbaa mana keetii bakka itti qubatu. Isin beeku waan Yusufii fi abbaa manaa nan gaafatiin hin beeku. Maaliif jecha qoy? Kalaas abbaa manaa ka biraatiin heerumayyoo. Maal jechuudha akka neersuudhaa kun waan ta'u miti. Waan nama ati gaafadhu naan jette hunda gaafadde deengadde nu biraa kute baatiin gara nu bira taa'ee dalagatee adda baanee jaan. Isaan sanis raqama biraan akka ni ta'e fa'aa na jaanjeessuu dandeesse. Kijiba fa'aa na godhuu dandeesse. Garuu waan dhugaa himi kun waan ixaadheessummaa adiidhaadhis. Waan biraa natti himiiti. Raqama isaa kan sirrii natti himi dhugaa jirtu natti himi faayoo. Waan takka raqama isaa kana sitti himus hin qabu. Kalaan jara gaafatti dhiisanii irraa dhiisi. Faayoo ta'e. Akkasii waa hunda naa himiiti. Karaa abbaa manaa keetiis irra jiru naa himi akka jedhu. Yusufillee bakka keessa naa himi. Annarraa dhiisi waa'ee waan takka kan hin dubbatin jira. Dhiiga daa'imman irraa waraabee bakka inni itti jirti naan jette magarti. Dhiiga walitti naqee jira bakka sanii fuudhii naan jettee eleeshin akka jiru. Achi duba fuune achitti fuudhiisi sinji ammoo wanta nan qabatii yaaqee naqaanyeessitee na ajjeeftee na dhiise. Bakka san tasirrii natti himne daa'imaas bakka jiru dhugaa natti himteeti. Garuu tadiigaa kana bakka jiru natti himu didde dhiinni kana booda eega waliin naqamee jiraate waa faayidaa takka illee naan qabu. Garuu ijumaan arguun barbaade. Kalaas ijaan agartee achi fuudhisin jeemiti fuuteetiin na shawwaduun barbaadini na dhiisee hafuun danda'e. Anamaan garuu jireenya kana farmaan na gaggaafatiin hojii. Dhiiga fideetiin jira faayoo. Dhiiga bakka sanii fuudhi naan jette dhiiga fidee rifeensa illee bakka sana jira jee natti hime kalaas. Rifeensa hin himu na dhiisi. Maaliif hin himne qoy? Yaaqii kana dhiiga akkanatti naqaanyisitee waan meeqanaa isitti himeetii wanni ta'e. Maal? Dhiiga. Dhiiga fidii kalaasan takan keete wanni rifeensa gidduu fiduu hin danda'u. Meeqa wanta yaa rabbii kiyya naqaanyisitee meeqa wanta dhiiga immoo si hunda narra gartee. Uummati waraabeetii tanaa kana na godhee dachitamtuu na godhamee eessaan ta'e. Silaa dawaasaa fidadhii dhufe akkatti inni irraa gabaabsa wallaa. Inni ban jireenya akkanaati. Ilmooti yaadeetiin jedhamee qabu. Maal deebi'ee bara? Maali kun? Yaa boojjitii duraatti qabi meeliin akkana naqaanyessuun fadhini. Meetai maali kun silaa faayoo teenya rabbisu daaduu dillee kun maali? Kanaan hin jiraachuu jira. Kanama tokkooti? Kanama tokkooti qoon? Kanama hedduuti. Taljaa'ee bar walitti ajaa'aa jira bar.
Ani soni na jonyo gurgurada disi ya. Gurgurada. Ammallee irra deebitee tuma jetta meeqa sii bita? Hanga bitu maal goota jireenya mana kiyyaa keessa na dabbaraa. Kanaan jiraattee jechuudha faaya ta'e dhiiga nama akkana goote kun nu daawwattoota keenya harkaalaan. Dhiigni kun dhiiga mubaarak finaanii qofa osoo hin taane dhiiga nama hedduuti. Mee taa'aa ijoollee kun ajaa'ibitti nuurinaadha. Dhiiga nama hedduuti ijoollee hedduuti jechuudha. Ajaa'ibatti akka tokko taftee kan taru jira jechuudha. Ititu jira. Gizee taa'ee dachiitu qabbanaaf malee sila qaada taljaawee jechuudha. Badee walitti wasa kaayee. Ishidhaa barummaa kun. Dhiigni kun mee akkuma rabbi isaanii miti kanaaniitii fi kan mubaarak qofa immoo akkami. Laa silaa kanaaniitii fi kan mubaarak qofte ijoolleen ni daawwate kanatti hin deemtu ijoolleen hedduudha. Amma nasitti mucaa kiyyattis hin deemu mana saniittis hin deemu. Iddoo raammareen ijoollee namaa sanii akkanuma gaddiisi mana manatti geessitaaf. Eenyuuf hin geessa? Anaasitti maqalaa sambasitti namu malee. Kaameraan dubannatti himta. Miskiina nama dila kana guutuu qixaaxee yaa faaya teenya. Atiin tun daa'ima bareedaa xiqqaa. Akkamitti kana eeggootee waan kana hunda jireenya uffataa kana jiraatanii qoy. Rakkoodha gaawwan rakkoo nama godhan qofti sana keessa hin jiraatu. Yoo rakkatte bari yoo sadaqaa falaqqees nama jiraatu. Sadaqaa kadhadhee fayya qabdaatiin guddaa. Innis miskiina jeessi arrabsu fayya qabda jeessi arrabsu hin jiru bari. Laa uummati akka dalagannee na godhe salaan dalagaa mana rabaa amma seenee meeffadhe. Waan akkana kana dalagaa ummati jaata kana na godhe waan dalagaa ummati jaan rayyaa. Hayyee Kana nadisi akka amata na dhukuu jira hunda nan gaafatini. Nadisi miti bar hayyee anarraan sana kan dhiigas yoo baase aannan obaasii jira akka ati namni daa'ima kee miidhutti hin jiru. Akka tasaa ta'ee guyyaa takka daa'ima kee kana yoo fuudhee namni miidhee bar numa gaddi ta'a. Anaan nama miidhuu tureef daa'ima kiyyallee miidhan jetteeti. Numan gaddaa gaa ummati jaata kana na godhe na dhiisin jireenya kana jiraachuun barbaadu maan tana na dhiisi. Garuu dila kana hunda kana na dhiisi kala kanaan isirraa irraa gabaabsa. Ifirraa moonni gabaabsituuf takka. Kalaan na dhiisire. Wanni biraa gabaabsituus takka hin jirtu na dhageeffadhu. Kalaan na dhiisi mataan nyaatiin na gaafataan olii waa hundaa'e. Akkam safaayoo? Hin danda'u na dhiisii siin jebar. Atiin tun maraattu moo fayyaadha qoy? Hin beeku maraattu haadha fayyaa qabduraa osoo na dhadhee kanatti hin maraadhu. Dila kana abbaa kiyyaan na godhe qommaatti gaadha. Akka nan biyya namaa taa'anii huduutinne akkana ta'anii siin na godhe. Kanaas inshaallah rakkoon qabu akkas daawwattoota kiyya. Daa'ima namaallee bakka sittiin himaa kaameeraa irraan marinii fuudhiiti galchii bakka san sittiin himaa galchii naan jettee akkas jechuudha daawwattoota kiyya bakka sittiin himaa abbaa sittiin himaa daa'ima kanallee ni galchitaa naan jette garuu dhiigni daa'imman sanii hundaa naan jettee turte akkuma argitan kana naanii hin dhiistu jeetiin jalaa dhokessee taa'u jira. Dhiigni kana booda waan fayyadus hin qabu lafa taa'ee badee jira jechuudha yoon qomaamat darbee subaala darbe malee waan takka hin fayyadu uskootu maalitti yoon qomaamat darbe malee faayidaa takka hin qabu jechuudha daawwattoota kiyyaa inshaallah isni rabbiiti wajjin isinillee fayyiseetiin qulqulleessee daa'ima isiitii fi isinillee akka wal bira dhufan godhaa anuma hangaan isii qulqulleessutti barbaaduu keessa gabbaasee dawaa qaama irraa dhiqee akkasitti isii fayyisutti daa'imallee biran fidu magartuullee biran fidu du'aa manaaf godhaadha waan biraa osoo hin taane du'aa hin keessan hedduu na gargaarte hedduu na jajjabeessu jirti naa godhaadhaan isiniin jaa daawwattoota kiyyaa. Ammaan tana dhage gisee hundoo kaameeraa dura si baasee mataa si dhukkubsaan oolu jai. An rifeensa Yuusufis akkuma amma dhiiga natti himte daa'imman kana natti himtetti natti himtaa jechuudha. Rifeensa Yuusufis bakka jiru natti himte dhaqee fuudha. Garuu dhiiga kana meeqa si baasee waniin gurguraddeetti. Ati naa kan ni tummee maal goota? Ani hin qabu dhugaadha. Kalaan naa dhiisire boona boodee bakka sanii narra naa cuftee narraa gatiin si gaafadhe gaa. Hagamitti akka gurgurattu gatiin si gaafadhee bara. Iyya meeqa naa baasettisa? 300 400 akkana naaf baasa. Maallaqa Itoophiyaa. Ayyee. Bas anachi fuudheetiin uummati yaa'ee uummanti yasiiriidhaan salaata akkana kana jettuun dabbartee naa ergiti. Asittis waan irraa seefa jireenya keetiin dabbarti. Yoo ta nama tokko ergite ta nama tokko ni nyaatte jechuudha. Garuu wanni kun waan bareedu miti haa ta'u garuu ati beektee godhuutti hin jirtu inshaallah rakkoon qabu. Akka dhiitattiin haftuu ni bariitii jaani numa bariitii jechuudha. Akka dhiitattiin haftu. Kanaafuu. Mana dhiistoo kee. Siin dhiisa. Rifeensaas bakka jirtu natti himtaa jechuudha. Yaa kee waa'ee rifeensaa irra dubbataa roolii. Maaliif si lolchiisa qoy bakka rifeensaa kanatti? Hin beeku khalaas na dhiisi gaara. Maaliif si lolchiisa? Khalaas rifeensa. Khalaas rifeensa natti himi bakka jiru. Waa'ee rifeensaa beeku rifeensa na gaara. Maal akka qoy bakka rifeensaa kana yoo si yaa kee hin dandoo natti ijaan olii. Maal? Duraan gabaabsa uummaatti yaa mina ergi deemi.
Maal irraa gabaabsaa intal galakkisiiki. Galakkisi. Narraa guttaa hin Fayyo jiru. galakkisiiki. Nagaddiisi narraa guttaa hin danda'u. Waa'ee namaa nagaggaafataan waliin Siin qabaa gaafadhaa galakkisa iyya siin gaafadhu. Maal Isiin siin hin jedhu. jedhu jee nagaddiisiya. Ifajjeesuun maali? Amma ni firraa gabaabsa. Fayyo. Ummati yaanee ergilaa kun ummati Fayyo. iddoo waraabe kan Afaan Oromoo ni beeytaami? akkas harka jiru. Halas galakkisi. Hin danda'u nagaddiisi hin Fayyo jedhu. mataan nyaatii galakkisi. Nagaddiisi waa hunda nagaafataan waliin. Hayyee galakkisi. Firraan gabaabsa nama nagaddiisi. Waan biraatiin si fida tanaan Hin fedhu ifajjeesuun. tanaan hin fajjeessan. Beektaay? Hin fedhu nagaddiisi hin danda'u. Fayyo nama dhageessu. Nagaddiisi hin jeebar. Halas gidaara kanaan si wal gajjeessinii. Hin fedhu nama fuula kee duras hin deddeemu ummati akka atiin harka asii qabamee si harka jiru quba qabdi. Suuraa fiidoo waraabe ummati harkaan jireenya kanaatti hin barbaadu narraa gabbee yookaan. Hayyee galakkisi. Kalaas narraa gabbee hin jeebar. Hayyee sirraa hin gabbaa huccuu galakkisi. Huccuun gadi lakkisan maal Huccuu sarka dhiisee kamitti hin gabbaa hin fedhu narraa sirraa hin gabbaa. gabbee hin fedhu. Fayyo ifin ajjeessinii sirraa Hin hin fedhu narraa gabbaa. gabbee kalaas. Hayyee gadiin baa galakkisi. Dandoona. Hayyee galakkisi. Amma nagaddiisi dina wayisti maalakkeeffadhu. Hayyee. Wanti kana ummati kan naqee miti. Amma fuula keessatti dura deddeemuun natti hin toltu fayyee qulqullaa'ee fuula kee dura deemuun naan toltu. Mucaa kiyyaan naa jabeessi fiidoo narraa waraabee akkuma narraa waraabuu jirtu kanatti ummati yaafis na ergi ani firraan gabaabsa jireenya kanaatti si Maal barbaadu. jechuudha kun duba? Kalaas hin fedhu narraa Haasoo adee gabbee. haasoo inni kanaaf Haasaa akkamii akkaan sirraa gabboo feetaa huccuun akka ni mana siidii. taa huccuu sitti hin kaannu. Ani illee gochuu si harka dhiisee booda maqaan ibaduun barbaadu. Maqaan maasii badii siinuu isii ajjeesitee waamee kan akka Laa galakkisi. kanaan nagaddiisi Fayyo. irraa gattaa. Mee asirra taa'e maal akka? Nagaddiisi hin jeebarra man firraan gabaabsa hin fedhu ani jiraachuu hin barbaadu nagaddiisi. Narraa Hayi. narraa gattaa hin danda'u hin Hayyee fedhu. galakkisi. Dhiisuu narraa gattaa. Uma honnoo hojii qabu yaada kana irraa fuuname. Hin fedhu. Ifaan jeesuun jirti galakkisi lubbuun hin harkisini. Galakkisi. Wayi nagaddiisi hin fedhu ani jireenya Fayyo, kanaan galakkisi. barbaadu hin fedhu. Galakkisi. Narraa gattaa. Harka tokkicha sanii qabii dhibeeti. Galakkisi. Hin fedhu. Intal galakkisi Wayi haa. danda'u narraa achi deeman. Lubbuut keessaan kottu osoo nan jiruuti galakkisi. Wayi akkamitti ni beektu samee narraa ati yoo narraa gabbaatoo. Sirraa hin Narraa gabbaa. gabbee. Yalla sirraa hin Eega gabbaa. bakka rifeensa yuusu jiru sitti ma gabbee hin fuudhe. Yaa dhiisu kun wanta kun godhamu Fedhuu. fedhu.